Bila qabachuun keessan hin oolle waan ta'eef chaanaalii mataa keessanii banadhaatoo itti fayyadamaa isinillee nama waan ta'eef isinin jedha. Namoonni hedduun keessanii yuutuubii akkamitti banannaa yuutuubii seera qabeessa kan maallaqa namaaf kaffalu jettanii kan koomentii namoota hedduu jalatti barreessitanii hin jirtu jechuudha. Keessumaa obboloonni gana chaanaalii mataa keessanii banachuudhaaf jirtanii kanaafiyyuu isin fayyadamsiin hin jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u anillee gargaarsa keessaniif gargaarsa waaqayyootiin yuutuubii tokkichatti bilkaa'een jira amma yuutuubii lammata baneetiin jira isinin jedha. Isa kana immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaafiyyuu yeroo qabnu keessatti yuutuubii mataa keenya banachuun baay'ee barbaachisaadha isinin jedhame. Amma kallattiidhumaanii gara yuutuubii banuutti darbina jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanan qaba jechuudha. yuutuubii laman qaba. Kamiif kamiyoo jettanii kennaa jaalalaa kan jedhu kanaafi kun ilaalasitti jechuudha. Bilbila tokkicha irratti qaba. Tokko immoo inni kun haaraadha. Isa kana ergan banee waggaa guutee jechuudha. Inni 10 guutuudha deemu kuni. Kanaafiyyuu akkamitti yuutuubii haaraa bananna yoo jettanii fakkeenyaaf amma dhuftaniitu makinoo akkanatti profaayilii isinii ba'a waan ta'eef yuutuubii keessan irratti dhuftanii kana gadi xuxxu jechuudha. Yeroo kana gadi xuxxanii maaltu isinii ba'a kinoo isa kana jechuudha. Switch account kan jedhu kana isinii ba'a jechuudha. yuutuubii seera qabeessa yuutuubii maallaqa isiniif kaffalu banachuudhaaf jechuudha. Maallaqa naaf kaffalee jira jechuudha. yuutuubiin koo waggaan darbee kanan banadhe. Kanaafiyyuu as xuxxanii kinoo asitti jechuudha. Mallattoo ida'uu argaa jirtu jedhee yaada. Achirratti as tuqattu jechuudha. yuutuubii banuuf deemna. yuutuubii biraa jechuudha. Sana booddee paaswoordii bilbila keessanii itti galchitu jechuudha. Akkanatti gaafata nama itti galcheera. Kinoo amma qo'aa kinoo akka kanatti naaf barbaada. yuutuubii chaanaalii seera qabeessa banuuf deemna jechuudha. Sana booddee asitti namoonni imeelii bilbilaa qabdanii imeelii keessanii itti galfattanii banachuu barbaaddanii asitti kinoo ilaali jechuudha. Iddoo or email or phone iddoo jedhu kana lakkoofsa bilbilaatiinis itti naqattanii yookiis immoo imeeliidhaan banachuutii dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu forget email kan jedhu kana akkaawuntii yookiis immoo imeelii kan biraan duraa yoo qabaattan ishii kana irratti xuxxu jechuudha. Garuu yuutuubii seera qabeessa jechuudha. Haaraa banuudhaaf as xuxxu jechuudha. Dhuftanii kireet akkaawuntan jedhu kana xuxxu jechuudha. Kan sana booddee kunoo wanta lamatu isinii ba'a jechuudha. For my personal use kan jedhu kunii fi for work or my business kan jedhu kana jira jechuudha. Kanaaf isa tokkoffaa irratti gadi xuxxu jechuudha. Kunoo kana irratti jechuudha. yuutuubii mataa keessanii seera qabeessa kan kaffalu isin banachuudhaaf sana booddee asitti dhuftanii amma isinuma agarsiisuudhaaf jechuudha. Calliseetumanii bana jechuudha. Oromoo sabako sabako Oromoo tuubeen jedhame sana booddee asitti dhuftanii next jettu jechuudha. Next jettu sana booddee guyyaa itti gootu jechuudha. Guyyaa dhalootaa jechuudha. Callistanii itti naqachuu dandeessu garuu umuriin keessanii waggaa 20 ol ta'uu isiniif qaba isinin jedha. Sana booddee guyyaa dhalootaa 12 ji'a waan matees keessatti godhattu yoo beektanis immoo rakkoon qabu isti ammazim jedheetuma calliseetiin itti naqa jechuudha. Bara 1998 fakkeenyaaf asitti immoo saala sin gaafata. Dhiira kan taatanii isa kana maali kan jedhu kanarratti dubartii kan taatan immoo kanarratti gashattu isinin jedha. Okay, sana booddee jechuudha. Dhuftanii next jettu jechuudha. Next umurii maaltu dogoggora godhate? Asitti dogoggora godhate jechuudha. 19 okay. Kina hamma sirreessara jechuudha. Bara sana booddee maal gootu beektu asii kinoo laalii imeelii googiliin lama isinii kennee jira jechuudha. Asitti kinoo laalii isa kana isinii kennee lammaffaa irratti kanatti kennee isin immoo imeelii mataa keessanitti galfachuu yoo barbaaddan create your own gmail address kan jedhu kana fakkeenyaaf asitti gadi tuqattaniiti imeelii mataa keessanii itti galfattu jechuudha. Kinoo isa lammaffaa kanarratti nuti galchadha jechuudha. Imeelii fakkeenyaaf isa kana yaadumanii banee isin agarsiisu jechuudha. Dhuftanii asitti immoo erga asirratti jettanii jechuudha. Imeelii immoo isinii kennaa googiliin jechuudha.
dhuftanii asirratti next jettuu sana booddee asitti paaspoortii keessan itti naqattu jechuudha. Fakkeenyaaf itti naqadha. Akka kanatti imeelii wanta barbaaddanii lakkoofsallee itti naqachuuti dandeessu. Imeelii lakkoofsallee itti naqachuuti dandeessu yookiin immoo wanta barbaaddan imeelii itti godhachuuti dandeessu. Sana booddee as dhuftaniiti next jettu jechuudha. Next erga jettanii orotubee jedhee ba'ee jira kin olaal jechuudha. Maqaan ittiin banee asitti dhuftanii next jettu. Sana booddee kuni seera googilii fudhattaa jedha. Asitti hangirii jetta jechuudha. Na fudhadhaa jechuudha. Okay jettaa irratti. Neenna konneeshidha. Kinoo akka kanatti banamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo dhuftanii maal gootu kun olaalii create channel jedha irratti gadi xuxxaniiti asitti kinoo maqaalee jijjiirrachuu dandeessu. Bakka kinoo akka kana gochuuti dandeessu shiniin jedha. Asitti dhuftanii profaayilii godhachuu dandeessu. Kinoo akka kanatti jechuudha. Ani keessaan ba'aa. Profaayilii godhachuuti dandeessu shiniin jedha. Obboloota koo kanarraan dhuftan immoo asitti jechuudha. Ganaa mallee chaanaalii kan maallaqa kaffalu hin taane kinoo asitti create channel kan jedhu kana tuttu jechuudha. Kinoo amma jechuudha chaanaalii isinii ta'ee jira jechuudha. Sana booddee asitti dhuftaniiti maal gootu viidiyoo poost gochuudhaaf asirra gadi tuqattu jechuudha. Asirra gadi tuqattanii ida'uu kanarra jechuudha. Eeggadha. Amma chaanaalii ta'eera. Nuti dandeessu asii short viidiyoo galakkistuu laayiviin immoo gaafa nama 50 subscribe argattan seenuuti dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kinoo akka kanatti viidiyoo itti upload godhuu jalqabdu jechuudha. Eeggadha. Yeroo boqonnaa argitanii akka sanatti dhaasiniin jedha. Obboloota koo upload itti godhattu wanti gaaffisinitti ta'e yoo jiraate immoo deebitanii na gaafachuuti dandeessu. Keessumaa jechuudha namoonni biyya namaa keessa kan jirtan shamarran keenya jechuudha. Miidiyaa garaagaraa keessa kan ooltanii yuutuubii chaanaalii mataa keessanii banadhaadha. Asii galtanii awwaallamtanii onlaayinii irraa hin badinaadha. Asitti jechuudha otoo as jirtanii haala mijeeffadhaati intarneetii mataa keessanii bitadhaa galaatoo isiniyyuu hojjedha mana keessan keessa teessanii gaa'ela godhattanillee ijoollee keessan guddifattaa ichaati jechuudha. Bakka viidiyoo waa'ee jireenya keessanirraa wanta namaaf qoodan haalli biyyaa waan hedduu jira waan ta'eef miidiyaa irraa hin dhokatinaadha. Akka kanatti viidiyoo keessanii bakka teessanii hojjechaa akka sanatti isin fayyada waan ta'eef hojjedhaa isiniin jedha yuutuubii. Kanaafi gaaffii yoo qabaattan immoo yaada kennaadha. Chaanaalii kanallee subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.